Bilbila keessa yoo hattuun isin jalaa fuute akkasumas borsaa keessaa isin jalaa bu'ellee yoo kan isin jalaa badu ta'e bakka inni itti isin jalaa bade san yoo kan wallaaltan ta'e karaa salphaa ta'een aappii tokko osoo hin fayyadamin akkamitti bilbila keessan akka itti argatuu dandeessanii fi hattuu bilbila keessan fuutellee akkamitti argitanii akka itti dubbisuu dandeessan karaa salphaa ta'een isin argisiisa. Hordoftoota kiyya nagallee hin daganne akkam nagaa jirtan hordoftoota Oromaan viidiyoo kana namni arge hundumti keessanuu laayik tuquu hin dagatin akkasumas chaanaala kanaaf haaraa ka ta'e hundumti keessanuu sabiskiraayib godhaa bakka isiniif hin galinillee komantii irratti naaf barreessaa isiniin jaa hordoftoota kiyya amma kallattii maan isin argisiisa na faana bu'aa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra. Bilbila keenya kan hattuun nu jalaa fuute akkasumas bakka inni itti bade kan wallaalee nama nu jalaa fuudhe kan dhabne akkamitti argatuu dandeenya karaa salphaa ta'een aappii tokko osoo hin fayyadamin aappii bilbila keenya irra jiruun argatuu ni dandeenya. Hordoftoota kiyya osoo karaa barumsaatti isin hin dabarsineen duratti waan tokko waan fardii ta'e kan isinitti himuutu jira. Fakkeenyaaf bilbilli keessan sun isin jalaa badee jira haa jennu amma bilbila lamaan qaba bilbilli tokko na jalaa bade bilbila harkaa qabu san irratti iimeela bilbila san keessa jiru san dirqaman irratti guutaa jechuudha. Akkaataa iimeela itti banatan immoo dhiyoontan isin argisiiseen jira hordoftoota kiyya. Kanaafuu jechuudha maal gootu iimeela keessan kan bilbila badeessan irra jiru san maal gootanii bilbila amma harkaa qabdan kan namallee haa ta'u keessan haa ta'u jechuudha. Kanuma ta'e haa ta'u bilbiluma haa ta'u kompiitarallee haa ta'u isarratti bantan iimeela keessa san deebiftaniiti daftanii isarra bantan bilbila keessan irratti ni bantanii jechuudha. Eega bilbila keessan irratti bantanii xumurtanii reedii gootanii maal gootanii dhuftanii seetingii kana keessa seentu. Seetingii irra seentu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Ol harkistu jechuudha. Karaa kana qofaa miti karaan ittiin argannu bilbila karaa baay'eedha. Garuu karaan kun baay'ee karaa salphaa waan ta'eefin nama hundaaf akka galuuf asiin isinii waraabe malee karri ittiin argatan karaa baay'eedha bilbila jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya sana booda yeroo akkanatti inni isinii fide jala kanatti gadi buutanii Google ka jedhu kana filattu. Google irra cuqaaseen jira. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa. Asirratti iimeelli keessan kan bilbila bade keessa jiru suni bilbila kanarratti kan amma bantan kun jechuudha. Maqaan isaa gubbaa kanarra jiraatu ni mirkaneeffattu. Yoo asirra hin jiraanne qastii kana tuttanii maqaa iimeela bilbila badee keessa jiru san kan amma asirratti bantan san gubbaa kanarratti deeffattanii mirkaneeffatan. Sana booda maal gootu manage your Google account ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik goota. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufa. Home personal info data and privacy. Kanaafu gamanas harkiftu data and privacy bira gizee gamanas kuttan karaa harkaa bitatte jechuudha. Security ka jedhutu jira. Yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufa hordoftoota kiyya. Hubadhaa hin dogongorina amma kun bilbila biraati beekaa. Iimeela bilbila badeessan bilbila birarratti guunnee jechuudha. Amma maaliif bilbila san argatuuf deemna? Akkamitti akka argannu akkamitti akka irratti dawwallee namnillee yoo harkaa qabaati yoo namni harkaa hin qabaatin akkamitti akka irra gahuu dandeenyu isin argisiisa hordoftoota kiyya sirriitti hordofaa. Sana booda eega kanatti asisanii fide ol harkistu jechuudha. Akkanumatti ol harkistanii sana booda hordoftoota kiyya akkanumatti gadi buutanii jala kanatti maal argattu find a lost device ka jedhu kan argattu jechuudha hordoftoota kiyya. Isa kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Kilik gootu yeroo tokkoof asirratti. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa. Ol harkistan jechuudha kun akkuma argitan amma iimeela keessan keessa nama jirullee guutummaan guututti haala kanaan daradaree isiniif fidaa jechuudha hordoftoota kiyya. Isiniif galaamiti hordoftoota kiyya isiniif ifa akkeessaa kan isin barbaaddan amma hordoftoota kiyya iimeela keessan barbaaddanii jechuudha. Amma iimeela keessan san ni barbaaddu jechuudha. Isiniif galaamii hordoftoota kiyya iimeela keessan kan bilbila keessan irra jiru san ni barbaaddu jechuudha. Amma fakkeenyaaf as keessa hedduutu jira kun akkuma argitan inni ilaaltanii hordoftoota kiyya argaa jirtani. Kanaafuu bilbila keessan kan bade san akkeessa ni barbaaddu jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf bilbilli kun anuma bira jira isa kanarratti dawwalee isa kanarratti cuqaasee isin argisiisa. Fakkeenyaaf amma eessa jira bilbilli kun kan jedhu hordoftoota kiyya kun amma akkuma argitan Saawud Arabiyaa irraa keessa jira jechuudha hordoftoota kiyya irratti cuqaastan jechuudha. Yeroo tokkoof isumarratti cuqaastan. Sana booda hordoftoota kiyya barbaade haala kanaan naaf fidaa jechuudha. Kun amma akkuma argitan ilaala kaartaa isaa amma lokeeshinii kiyya bakka jiru dirqama bilbilli keessanillee konneekshina qabaatoo qaba. Kun amma bilbila kiyya maappii kanaanin deemee barbaade jechuudha hordoftoota kiyya waan ajaa'ibaatti namni beektan jechuudha. Viidiyoon kun namoota hin beeknee fi namoonni hin beekne akka irraa baratuuf malee kan beektanillee duraanillee akka itti fayyadamaa jirtan nan beeka jechuudha hordoftoota kiyya. Gubbaa kanarratti illee bilbila daraadaree isinii fidaa jechuudha. Kanaafuu isin bilbila gubbaa kanarra jiru keessa bilbila keessan ni beektan. Maqaa bilbilaa waliin isiniif kaa waan ta'eef bilbila sanirra ni cuqaastu jechuudha. Yeroo akkanatti inni isiniif bahe bilbila sanirratti ni deeffatu. Ammaaf kanarra jira jechuudha. Bilbila keessan
hanga ifaa keessa jirullee yoo online irra jiraatu baatellee yoo online irra jiraatellee isinitti himaa jechuudha. Amma bilbilli kun akkuma argitanii online irra jira jechuudha. Hordoftoota kiyya kun last seenaan jedha jira online irra jira. Akkasumas ifaan isallee hanganatu keessa jira jechuudha. Maqaa bilbilallee waliin asirra isiniif kaayaa jechuudha. Tole eega akkanatti inni as nu fide maal goonaree akkamitti arganna ka jedhuuf bilbila kan amma asirra cuqaastanii eessa akka inni jiru guutummaan guututti baruu dandeessanii jechuudha. Jala deemtanii mee amma osoo gara isin hin dabarsine osoo barbaaduu hin seenne namoota bilbila keenya fuudhessan akkamitti dubbisuu dandeenya ka jedhuuf play sound ka jedhu kana ni argattu. Yeroo tokkoof irratti cuqaastan hordoftoota kiyya play sound ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Mee amma irratti cuqaaseen isin argisiisa. Yeroo tokkoof yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan fuula kana qabatee ni dhufa. Hordoftoota kiyya sagaleen akka isin hin jenneefin isinirraa cufe anamma bilbilli kun waan isin ajaa'ibu namni sun cufeellee hin danda'u yoo dhagaa keessaa baase malee akkuma beekamu bilbilli ammaa kan dhagaan keessaan baaneetu hedduudha. Cufeellee hin danda'u switchillee godhee hin danda'u jechuudha. Maaliif hanga isin asii cuftanitti waan tokko cufee hin danda'u jechuudha. Hordoftoota kiyya akkuma argitan amma asirratti play sound ka jedhu kana yeroo isin cuqaastan sagaleen ni cufamaa ni iyyaa jechuudha. Meerra deebii yeroo nu cuqaasnu inni argina jechuudha. Kun akkuma argitan kanatti hordoftoota kiyya iyyaa jira jechuudha. Sagaleen haala kanaan itti dawwaltanii yeroo inni isin jala kaase bilbila keenya nu deebisi bilbilli kun akkana na jala bade jettanii bilbila keessan irraa deebifatu ni dandeessanii jechuudha. Kuni karaa tokkoffaadha. Karaan isa lammaffaan ammallee maal godhuudha hordoftoota kiyya carraa sadii nuuf kennaa jechuudha. Viidiyoo bilbila san keessa jiru guutummaan guututti keessaa delete godhuu yookaan irratti qollofuu ni dandeessanii jechuudha. Irratti qollofuuf hordoftoota kiyya asirratti gadi buutanii kun akkuma argitan secure device ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa. Amma asirratti maal gootan hordoftoota kiyya recover message ka jedhu kanarratti optional kun yoo feetanitti barreessitanii yoo feetanii dhiiftan jechuudha. Filannoon keessani. Asirratti message itti barreessitu jechuudha. Bilbila keessa sanirratti ni barreessituu fi kallattimaan fuula bilbila sanirratti isatti mul'ata jechuudha. Bilbilli kun kiyya na jalaa badee naaf deebisii jettanii yookaan asirratti hin cufaa naaf deebisii jettanii itti barreessuu ni dandeessan. Dura itti ajaja dabarsuu ni dandeessan. Yoo inni didee lakkoofsa keessanillee lakkoofsa kanarratti na bilbilii kanaan naquu namni jettanii lakkoofsa keessanillee asirratti nama saniif barreessuu ni dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya. Tole amma lakkoofsa sanillee yoo inni isin dide maal gootu? Eega lakkoofsa keessanillee asirra barreessitanii miiseejillee asirra barreessitanii inni isiniif deebisuu dide hordoftoota kiyya maal gootanii bakka kanarra tuttanii secure device ka jedhu kana cuqaastanii guutummaan guututu irratti qolloftanii jechuudha hordoftoota kiyya. Guututti irratti qollofuu dandeessa. Sana booda hordoftoota kiyya amma kan sadaffaa maaltu nu hafe jechuudha gadi buutanii jala kanattillee hordoftoota kiyya rest device ka jedhu kanarratti yeroo isin cuqaastan kana jechuun waan gaalaarii keessan keessa jiru dokumentoroota adda addaa hincitii bilbila keessan keessa jiru guutummaan guututu bakka feetan teessanii jechuudha. Bilbila keessan keessaa waan barbaadan balleessuu ni dandeessan akka inni hincitii keessan hin baafne. Tole amma mee yeroo isin irratti cuqaastan isa kanarra yeroo isin cuqaastan maal akka nuuf fidu walumaan ilaalla. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa hordoftoota kiyya. Asirratti kan isin gaafatu enter your password jedha. Password email keessan kan bade keessa jiru san asirratti guutan password email keessanii san asirratti guutanii jechuudha hordoftoota kiyya. Asirratti guutanii seettanii sana booda waan barbaadan hundaayyuu keessa balleessuu dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan sirreeffattu kanallee anamma keessa balleessuu waan bilbilli waan na bira jiruuf balleessuu waan hin barbaadiniif irraan deebi'a jechuudha. Steepii isa dhumaatiin isin argisiisa hordoftoota kiyya. Amma bilbilli keenya bakka inni jiru san akkamitti baruu dandeenya? Namni kun yoo nu jalallee bilbilallee nu barreessinee fi komentii keenyallee nu deebisuu dide nu jalallee kaasuu dide akkamitti bakka inni jiru san dhaquu dandeenya ka jedhuuf maappii makanarra gad cuqaastan hordoftoota kiyya. Yeroo tokkoof yeroo isin asirra cuqaastan kallattimaan maappii keessa isin galchame anamma irratti cuqaasa hordoftoota kiyya. Kun amma akkuma argitan irratti cuqaafamee jira. Barbaadaa jira jechuudha. Obsaan eeggattanii kun hamma bilbilli kiyya bakka jiru guutummaan guututti fidee lafa naaf kaayaa jechuudha hordoftoota kiyya. Amma suuralleen arguu bilbila fakkeenyaaf mana inni keessa jirullee fakkeenyaaf iddoo naannoo inni irra jiru san yoo naannoon sun naannoo magaalaa kaartaa pilaanii qabu faa yoo ta'e hordoftoota kiyya kallattimaan mana inni jirullee suuraa kaasee isiniif erguu danda'a jechuudha imeelli keessan. Kanaafuu amma fakkeenyaaf imeelli kiyya akkasumas bilbilli kiyya anuma bira jira waan ta'eef jechuudha. Anamma isin argisiisa asirratti gadi buutanii hordoftoota kiyya direction ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan miilaan deemuu feetamoo konkolaataadha moo saayikila jedhee isin gaafata. Isin konkolaataa ka jedhurra eega cuqaastanii gadi buutanii asirratti hordoftoota kiyya cuqaastan bakka amma asirratti USDT app bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootan karaa maappii deemuuf deemtan amma hordoftoota kiyya.
Sana booda haala kanaan gara maappii isin geessa hordoftoota kiyya amma kallattii man bakka bilbilli kun jiru itti nageessa kunoo amma akkuma argitan hordoftoota kiyya bilbilli kiyya amma kanarraa jiru kunoo ilaala hordoftoota kiyya waan isin ajaa'ibu argitanii konkolaataan amma bilbilli kiyya asirratti dhaabbataa jechuudha argita. Haala kanaan hordoftoota kiyya bilbilli kiyya amma kunoo akkuma argitan jechuudha bakka kana jira jechuudha amma bilbilli kiyya hordoftoota kiyya isfaaltii irraa bu'eeti karaa daandii konkolaataa isfaaltii irraa akkanatti isin argisiisu kun amma isfaaltiidha jechuudha asiin immoo kan isfaaltii irraa bu'ee jechuudha konkolaataan deemee asirra dhaabataa jechuudha hordoftoota kiyya daqiiqaa 3 qofa jechuudha makiinaan hunoo bakki bilbilli kun narraa jiru jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan bilbila keessan kan isinirraa fagoo jirullee kan isinitti dhiyoo jirullee amma konkolaataan deemtanii otoo namni sun bakka sanii hin sochoone deemtanii bilbila keessan qabattanii fudhatu ni dandeessuun isiniin jedha haala kanaan bilbila keessan kan isin jalaa bade guutummaan guutuutti osoo namni dookumantarii keessan isin jalaa hin baasin incitii keessan hin baasin akkasumas bilbila keessan san isin jalaa hin balleessin waan tokko osoo inni hin qayyarin haala kanaan bilbila keessan hordoftoota kiyya kan isin jalaa bade kompiitara irratti illee yoo ta'e haaluma kanaan iimeela keessan bantanii jechuudha dirqama iimeela keessanii fi paaswordii iimeela keessanii san sammuu keessatti qabatuun isin irratti dirqamaa jechuudha maaliif waan nama mudataa hin beekanii bilbilli isin harkaa bu'ee baduutu jira qaamni adda addaa isin harkaa fudhatuutu jira yoo qaamni adda addaa kan humna keessanii ol ta'e illee yoo kan dhufee isin saamu ta'e bilbila keessan kallattii maan daftanii seentanii haala kanaan waan keessa jira keessaa balleessuu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota baroomsa irraa qopheeffadhelleen kana fakkaata akka isin gammachiisuu fi akka waa irraa baratan abdiin qaba hordoftoota kiyya chaanaalli kunilleen chaanaala keenya asumaan subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya viidiyoon irraaf qopheeffadhelleen asumarratti kan raawwatu ta'a maarree isinilleen hordoftoota kiyya viidiyoo kana laaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala kana subscribe godhuu hin dagatinaa chaanaalli kun chaanaala baroomsaati subscribe godhaatii waan nu gadhiisnu guyyaa guyyaan akka isin bira ga'uuf mallattoo notificationii tanarra keessaniin hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha bakka isiniif hin galin komantii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha viidiyoo kunilleen akka namoota baay'ee bira ga'uuf please like tuquu hin dagatina viidiyoon irraaf qopheeffadha asumarratti kan raawwatu ta'a viidiyoo itti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.